Harka fuula hordoftoota chaanaalii Mikooteek nagaa keessanii nagaa kiyyaadha waaqayyo nagalatu. Har'a walitti deebinee ragaa barumsa biraadhaan kunoo har'a immoo wanti isin agarsiisu loogoo ajaa'ibaa ta'an kunoo iskiriin irratti argaa jirtan kana loogoo akkasii akkamitti akka hojjennu isin agarsiisa jechaadha. Loogoo kana barumsa kanatti gammaddu ammanumaatti nu wajjin tura. Chaanaal kana immoo sabiskiraayib godhaatii mallattoo bilbilaasii bukkeedhaan jirtu waan tokko cuqaasuudhaan ol godhadhaa isiniin jenna. Amma gara barumsa caaltiin isin dabarsa gaa. Zombie apocalypse. Tolee hordoftoota koo loogoo hojjechuudhaaf aappiin isin barbaachisu aappii Pixel Lab jedhamu kan dhachaadha. Aappii kana liinkii isaa diskiripshinii irraan argattu. Amma keessoo aappichaan isin liccisa. Keessoo aappichaa gaafa lixxan kunoo akkasitti isiniif fida. Sanaan booda wanti isin filattanii kunoo gara gadii kana mallattoo lama wayiirra jirtu wayii tuqxu. Sanaan booda asii kalar kan jettu kana filattu. Kalarii adii filadhaa. Sanaan booda wanti isin gootan kunoo gara karoo arfee kana kunoo gara kana see gara gadii kana al tokko cuqaasuudhaan sheepis kan jettu kana filattu. Sanaan booda sheepii bifa isaa jiraaf kunoo see kana cuqaastu jechaadha. Sanaan booda sheepii geengoo filadhaa. Sanaan booda kunoo gara gadii kana oobsitii kan jettu jirti. Isee kana nama balleessitu zeeroo geessitu gara gadii kanaa murtanii stroke isee jettu kana gara ja'aafaatti achi ol buttachaadha. Gara ja'aafaatti argachuu ol buttanii kanaan guddistanii kun asirraa kana barbaaddattu mallattoo kana barbaaddattanii kunoo kana lamaan itti bubuutachaadha. Kana lamaan itti buutanii erga walakkaa ragaa kaa'attanii sanaan booda kanatti buutanii asii mallattoo qulfii kanatti cuqaastochaadha. Mallattoo qulfii kana cuqaastanii qolloftachaadha. Sanaan booda gara sheeppichaatti deebitanii ammas wanti isin gootan immoo kana gara lakkoofsa 8 achi ol butaatii gara gadii kana kalarii isaa kottaatii bifa diimaa godhattachaadha. Sanaan booda hin guddistu. Guddistanii kanaan erga wal qixxeessitanii booda asii gara gadii kana tuubaa keessa jettu kana cuqaastu. Sanaan booda kana dhiistanii asii qollofuu dandeessu jechuudha. Ammas deebitanii akka silaa qolloftanii baatanii ammas deebitanii sheeppiitti deebitu. Amma sheeppii isa geengoon filattan jechaadha. Akkuma inni isinii fidee fi raayitii kana filattu. Raayitii kana filattanii kunoo kana akkasii bubbuttachaadha. Sanaan booda kana gara gidduu walakkaatti geeffannu. Sanaan booda mallattoo ishee gara olii kana al tokko cuqaasuudhaan kunoo gara gadii kanaa see jirtu kana itti bu'uudhaan isa diimaa kanaa fi isa adii kanaa irratti al tokko cuqaasna jechaadha lamaan isaarra. Sanaan booda kunoo see gara gadii kanaa see kana cuqaasna okee jenna. Deebisnee baanee gara gadii kanaa barbaaddannee kunoo erase color kan jettu kana cuqaasna. Gaafa isin bantanii akkasitti isinii badachaadha. Ganni badee deebistanii tuubaakii kana cuqaasuu hin dagatina. Amma raattaniitu ammas deebitanii qolloftu. Ammas tokko duwwaatti isin hafee amma deebistanii loogoo isa geengoo filattu akkuma silaa gogootu. Amma immoo kana sila 6-7 irra kaa'anne kana tokko duwwaa gootachaadha. Tokko duwwaa gootanii akkuma silaatti gara walakkaatti butachuu yaaltu. Erga akkas gootanii ammas isteepii mammaa deebistanii deemtochaadha. Haala ittiin isa amma balleessiniini. Gara walakkaatti buuna. Sanaan booda akkuma samman lamaan isaa walitti fidetti kanas tokko goonachaadha. Erga tokko gootanii booddee deebitanii bahuudhaan isuma amma goone erase kalarii kana buutuu gaafa isin bantan akkas isiniif ta'achaadha. Amma akkamitti akka barreeffama keessa gagashanuu isinitti agarsiisa. Tekstii filattu jechuudha. Ammaaf waan sammuu koo keessa jiru tokkoon isinitti agarsiisa. Isin waan fedha keessanii hojjechuu dandeessu.
erga ichi filattanii amma gara foontii filachuutti deemtu. Kun foontii filachuudhaaf foontii kana cuqaastu. Foontiiwwan babbareedoo eessaa arganna yoo jettan gara dhumaatti isin agarsiisa foontii babbareedaa eessaa akka isin argattanii sanaan booda foontii tokko filattu jechaadha. Okey jettu sanaan booda kalarii isaa dhuftanii gurraacharra kaawwattu yookaan isuma kanarra yoo taa'es rakkoon qabu. Sanaan booda akkasitti guguddisnee akkas goonaa jechaadha. Sanaan booda amma wanti nu barbaachisu akkuma bareeduuf aayikonii yookaan footoowwan xixinnoo bukkee gashuudha jechuudha. Sanaaf immoo gara telegiraamii keessa lixuudhaan aatii gootanii piik gootanii barreessitu jechuudha. Sanaan booda sarchii imeejii bakka suuraawwan sarchii itti gootan isiniif fida. Sanaan booda asirratti loogoon hojjechaa jiru hundee Android kan jedhudha. Android wajjin wal qabatu waan ta'eef Android icon dheen barreessa. Isin immoo loogoo hojjettan irratti hundooftanii sarchi gochuu dandeessu jechuudha. Amma kan fakkeenyaaf kan jaalalaa hojjettu ta'e laaf icon jettanii argachuu dandeessu. Waan fedha keessanii argachuu dandeessu. As keessaa iconii barbaadu bareedu tokko fudhadhaa. Fakkeenyaaf kanuma barbaade sandi gootu sanaan booda as keessaa dhuftanii save to gallery jechuudha. Sanaan booda deebitanii gara Pixel Labiitti deebitu. Pixel Labiitti erga deebitanii suuraa amma save goonee turne sana argachuudhaaf mallattoo see gara gadi kanaa gara akka roog sadii wayii jirtu sana cuqaasna. Sanaan booda import kan jettu kana cuqaasnee suuraa amma finne sana filannachaadha. Filachuudhaan right goonee sanaan booda gara gadi kanaa erase color kan jettu seeslaa filannee gaafa nuyi bannu adiin isaa irraa bada jechuudha. Adiin isaa irraa bada sanaan booda akka fedha keenyaatti bareechuudhumaaf akkas finnee bira keenya sanaan booda stroke kan jettu kana filattu bantanii kun akkasitti gaasin guddistanii akkasitti wayii asii guddachaa deemachaadha. Akka fedha keessanii guddisuu dandeessu. Amma inni gaa barreeffama gara jalaa kanatti dabaluudhaaf akkas gootanii erga barreessitanii gara foontii deemtu jechuudha. Gara foontii dhuftanii foontiiwwan adda addaa gochuu fi kun asii erga filattanii booddee akkas gootu dabartanii asii ilaallachaa deemtu jechuudha. Asii ilaallachaa deemtu. Sanaan booda inni qofaatti hafe inni kana akka inni bareeduuf wanti nuyi goonu kunoo gara gadii kana foontii isa kana filadhachaadha. Ergan foonticha filadhee kunoo barreeffamicha akkuma argitan kanatti bareedee nuuf beechuudha. Sanaan booda bifa isaa sirreessuudhaaf kalar kan jettu kana filattu kan barbaadan gochuu dandeessu isinii. Anammaaf kanuman godha. Sanaan booda app kan jettu tafa. App see jettu kana ammas kunoo tekstiitti dabaluudhaaf jechaadha. Teksti kan jettu kana asii al tokko cuqaasna. App inni erga barreessinee gara foontii filachuutti deemna jechaadha. Foontii bifa isaa bareedaa ta'e as keessaa filanna. Sanaan booda bifa kana filadheeranii erga akkas goone saayizii isaa guddisna. Saayizii isaa erga guddisnee booddee akkuma nuuf bareeduuf gara jalaa kana keenya jechaadha. Kunoo akka argitan kana gara jalaa kana keenya amma waan tafee seefii gochuudha jechuudha. Seefii gochuuf immoo xaxxattanii seef gootu miti. Akka inni bifa isaa hin gadhiisne jechuunis gaafa seef gootanii qulqullinni isaa akka inni hin hir'anneef HD'dhaan akkaataatti seef gootanii kunoo gara olii kana mallattoon seefii jirti. Isee cuqaasuudhaan seef as image kan jettu cuqaastu. Sanaan booda see default irra jirtu kana al tokko itti bu'uudhaan kunoo isa dhumaa kanatti buutu jechuudha. Sanaan booda isa gara olii kanas PNG irra kaa'attu. Sanaan booda gara gadii kana save to gallery kan jettu cuqaastu. Erga seef isinii ta'e raawwatee dhaqeen isinitti agarsiisa gallery keessaa kan ta'e akka inni ba'e. Waaw kunoo akkuma argitan loogichi qulqullina isaa eeggatee nuuf ba'ee jira jechaadha. Loogoon amma
ilaalaa jirtan kana iskiriinii akka argaa jirtanitti akkaataa akkasitti goonu kan ammoo kan inni torban dhufu isinii qabadee dhufu taachaadha. Foontiiwwan buusuudhaaf immoo gara kiroomii keessa seentu. Kiroomii keessa seenuudhaan dafont.com jettanii sarchi gootachaadha. dafont.com jettanii sarchi gootu kun itti fayyadamisaa salphaadha. Ammanatti waan nama harkisuun qabu. Sanaan booda foontiiwwan babbareedoo isinii fidachuudha. Ofitti butuudhaani kun new font isee jettu kana gara olii kana isee filachuu dandeessu yoo barbaaddan. Tooppi foontiinis jira. Kan fedha keessaniif filachuudhaan buufachuu dandeessu jechaadha. Yoo as keessaa foontii bareedaa dhabdan kun asii lakkoofsi jira. Lakkoofsa kana jijjiiruudhaan foontiiwwan babbareedaa buufachuu dandeessu jechuudha. Kamitti buufattu isa jedhuuf kun ofuma foontii kana buusuu yoo barbaade haaluma salphaa kanaan bukkee kana daawunlood kan jettu kana jirti. Isee taal tokko yeroo buutan daawunlood isiniif ta'achaadha. Kanuma foontii buusuun waan cimuun qabu. Loogoo amma hojjenne kana immoo torban dhufu akka iskiriinii irratti argaartan kana akkaataatti goonu kan inni torban dhufu isinii qabdee dhufu ta'achaadha. Viidiyoo kana laayik nu godhaa nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa nu cina dhaabbadhaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarruutti nagaadhaan tura.